Akkam jirtu dhaggeeffattootaaf jalatoota qophii daandii wangeelaa shoo biyya laphee keessatti qophii keenya kana yuutuubii kan dhaggeeffataa jirtan nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanis isiniif baay'ata. Akkuma beekamu adas qophii addaa isinii qabannee dhufneerra. Ergamaan Israa'el dansaa jedhee of waamu uummata Itoophiyaa fi uummata Eertiraa amantoota duratti dhiifama gaafate. Israa'el dansaa maaliif dhiifama gaafate? Namoonni ergamaa Israa'el dansaatiin miidhamni akkasumas miidhamaa jiru ofiin jedhan kanneen akka Yiggasuu Baasaa, Paaster Filiiphoosii fi haadhi warraa raajii jedhee of waamu Iyyeera Bal'aa fi abbaan Iyyeeroo maal jedhani viidiyoo cimsaa booda walitti deemne dhiifama Israa'el dansaa fi deebii Yiggasuu Baasaa isinii qabannee jirra. ከልብ የመነጨ ነው ወይ እውነት ነው ወይ እውነትን ያዘለ ነው ወይ ይገዙን የምታውቁ ደውሉና ገንዘብን እንዲወስድ መላ የኢትዮጵያ ሕዝብ መላ የኤርትራ ሕዝብ የትኛው ፖዚሽን መልካም ስራ እየሰራው እየመሰለኝ በእኔ ቢሆን በመምሳይ ልጆች እነዚያም ሁሉ በመወከል ማለት ነው በእናንተ ፊት ንስሐ እገባለሁ። እኔ ገንዘብ ራብ ገንዘብ ጥማት ይሄን አክል እግዚአብሔር እንዴት አፈሼ ገንዘብ ልበላ ምሮራት ሰውም አይደለም። ከችግሬና ከተበተነው ከትዳሬ አንፃር ሶልቭ ማድረግበት መንገዶች ግራ ስለገቡኝ ሰርቼ እንዳልበላ እንኳን መንገዶች ዘግቶብኝ ስለነበረ ከዛ የተነሳ ነው ይሄንን እንትን አካውንቴንም ላስተላልፍ የቻልኩትና ችግር የለብኝም። ግን ስለረዳችሁኝ ሁሉም በጎኔ ስለቆማችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ልል ፈልጋለሁ። ጌታ እግዚአብሔር በታላቅ መድረክ እንደሚያገናኘኝ አምናለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። Akkuma isin beektan raajii yookiin ergama Israa'el dansaa jedhee namni of waamu gaaffiiwwan adda addaa irratti ka'aa ture. Israa'el gaaffiiwwan irratti ka'aa turaniif ibsa adda addaa kenniru. Ibsa inni kenne keessaa lakkoofsaan isinii qopheessinee dhufneerra. Ibsisaa akkas jechuun eegala. Namoota umuriin na dursan kan na jaallatan kan na jibbanis hunda argadhee gaaffii isaanii dhaggeeffadhe. Qeeqa isaan naa qabanis tokko lamaan dhaggeeffadheen jira. Hundumti isaanii namoonni na jaallatanis kan na jibbanis pheenxee fi raajii ta'uu koo hin shakkan. Tokko raajii ta'uu kee hin shakkinu. Wangeela hin baranne maaliif wangeela barachuuf fedhii hin qabdu bu'uura hundumaati. Ati garuu beekumsa wangeelaa bu'uura kan ta'e tokkollee hin qabdu naan jedhan anis ishii jedheen fudhe. Lammaffaa yeroo hundumaa harkaniif guyyaa hin jettu tajaajilaa ni fidda. Jireenya kadhataa gooftaa wajjin hin qabdu naan jedhan anis ishii jedheen fudhe. Sadaffaa jaallattus jibbitus nuyi abboota keedha. Ati garuu waan nu tuffattuuf nu wajjin haasa'uu hin barbaaddu. Nuyi raajii si duras si duuba jiranis arginee jira nu wajjin ni haasa'u. Yeroos nu kenna ati garuu waan nu tuffattuuf nu arguus nu wajjin haasa'uus hin barbaaddu naan jedhan. Afuraffaa kaan immoo umurii kee ol birrii of harkaa qabda. Wangeela hojjechuutuu qabdu birrii hundumaa ofitti fudhattee jirta. Mucaa hiyyeessa taatee utoo jirtuu karaa salphaatiin soolessa taatee jirta naan jedhan. Shanaffaa maqaa gooftaatiin zayita fi tiishartii ni gurgurta. Namaatiin goyoomsine hin jiru. Maaliif maqaa gooftaatiin daldala hojjettaa naan jedhan. Jahaffaa gastaawusii jettee uummatarraa qarshii ni sassaabda. Maaliif kana goota? Maaliif qarshii ala kanfaltii ala uummataaf yoo kadhatte rakkina maalii qabaa? Kun kan ati gootu karaa salphaa yookiin karaa gabaabaa soolessa ta'uu waan barbaadduuf naan jedhan. Torbaffaa ijoolleen hafuuraa kee ni balleessu atis ni balleessa. Yeroo ijoollee hafuuraan kee balleessan utuma argituu callistee dhiistaa naan jedhan. Saddeettaffaa cherchiin kee kan ittiin beekamu malaammaltummaadhaan naan jedhan. Caasaa mootummaa kamiyyuu aakshinii sirrii irratti hin fudhatu. Ati qarshiin isaan bittee jirta. Atiyyuu mootummaa taatee jirta naan jedhan. Cherchii kee keessa qulqullummaan hin jiru naan jedhan. Kana hunduma isaan dhaggeeffadhe. Anis akkas gochuuf murteesse. Warraan faarfate sinaaf fedhee deemnee walitti dhufu. Dhaggeffadhaa sabaa wanta ta'aa jiru
raajii amma ka'ee biyya jeeqaa jiru taayitaa argataa gamoo gaarii ijaarta jedhanii gowwoomsume warra sooressota mana abbaa qabeenyaatti mindaa gaarii fi nyaata haadha manaatti kophaatti sobatti raajanii abbaa manaatti kophaatti sobatti raajanii maatii nagaa qabu gargar tamsaasanii maqaa waaqa keenyaa kan arrabsiisanii nagaddee fi garaan koo wayyoo dhuma isaanii maqaa waaqa keenyaa kan arrabsiisanii nagaddee fi garaan koo wayyoo dhuma isaanii. Saba keenya iyyuu na dhibame wal faana warra dhugaa raajanii kan waqayyoo kaase hacuucaanii rakkise mana gad baase kun amma yoomitti kan inni itti fufu harca'umsi ta'ee dhugaan itti fufu barcummi sobdoota urseenuuf kufu maqaa waaqa keenyaaf hundumtuu haguuguufu kun amma yoomitti kan inni itti fufu harca'umsi ta'ee dhugaan itti fufu barcummi sobdoota urseenuuf kufu maqaa waaqa keenyaaf hundumtuu haguuguufu dhaamsaanii dabarsa dhaamsaanii dabarsa gurraa dhaga'utti labsa. Warra waaqee guddaa isa eebbisu haala yeroo keessatti mul'ata namni qabu waa'ee raajotaa kan sirriitti faarfate faarfannaa birraa guddaa waaqee isa eebbisu kana hunduma isaan dhaggeeffadhe anis akkas gochuufan murteesse dursee duraa cufee አሮጌ መስከም ለዘጋ አሰብ ወንጌል ማለት ነው የምንኖርበት ብቻ አይደለም የምንሞትም ጭምር ነው duraa cufee doosee haaraa banuun dirqameen jira. Doosee dulloomaa yeroo jedhu namni kennaa koo waliin gaaffii yoo kaasu wangeelli kan itti jiraatan qofa osoo hin ta'in kan isaaf du'anidha. Anis kana booda amanaas nama amanaa hin taaneefis nama namaaf hin mijanne jedhamuu hin barbaadu. Gaaffiin irratti kaaneefis waa'ee barumsaa wal qabatee barumsa wangeelaa kana booddee gaafa wiixataa eegalee barumsa wangeelaa barumsa hundumattuu barachuu koo ittan fufa. Waa'ee kadhataa wal qabatee waaqayyo kadhadhu yoo naan jedhu nan kadhadha. Tajaajili yoo naan jedhu nan kadhadha. Tajaajili yoo naan jedhu nan tajaajila. Ani kadhachuufis cubbuu hojjechuuf yeroo hin qabu. Garuu kan duraan guyyaatti sa'aatii 18 tajaajilaan ture kana booda irraa hir'isuun waa'ee koof waa'ee maatii koof waa'ee biyyaaf tsoom tsalootii galuun nan kadhadha jedhee waadaa ni gale. Gara biraa gaaffiin irratti ka'uuf waa'ee zayitaa fi jartiirraa har'a guyyaa 17 ji'a 6/2012 irraa kaasee biyya alaaf biyya keessatti Jesus Wonderful Church keessatti zayitiin akka hin gurguramne waadaa isiniin nan gala. እዚህ ቤት አንድ የብርጭቆ ተስፋ አለ ኢናፍ አሁን በቃ እዚህ ከእኔ ዘይት ሽያጭ አይቻልም ብዬ እንደማቆም ሁሉ የትላንትና መስቀል እኔ ዛሬ በጌታና በዚህ ጉባኤ ፊት አሮጌም ይዘጋለሁ። Waa'ee gastaawusii wal qabatee dubbiin dubbatamu sirrii miti. Amantoonni musliimaa kan ortodoksii fi kan waaqayyoon hin beekne kan hojiin dinqii waaqayyoo itti mul'atu gastaawusii waan ta'eef gastaawusiin akkuma jirutti itti fufa jedhee itti fufa. Umarratti ummata Itoophiyaa Eertiraa kallattii kamiiyyuu hojii sirrii natti fakkaatee akkasumas ijoolleen hafuuraa koo bakka bu'ee namoota miidhe kan nas taaran kan na ilaalanii dudduubatti deebi'an hunduma isaanii bakka bu'uun dhiifama isin fuulduratti dhiifaman gaafadha jechuun ergamaa Israa'el dansaa jedhee kan waamu fuula amantootaa duratti jirgeenfachuudhaan dhiifama gaafatee jira. መላ የኢትዮጵያ ሕዝብ መላ የኤርትራ ሕዝብ የትኛው ፖዚሽን
መልካም ስራ እየሰራው እየመሰለኝ በእኔ ቢሆን በመምሳይ ልጆቼ እነዚህ ሁሉ በመወከል ማለት ነው በእናንተ ፊት ንስሐ እገባለሁ። Kana sababeeffachuuf yuutuubiin waa'ee raajisoo duratti hojjechaa ture keessaa tokko kan ta'e namni ani Israa'el dansaadhaan birrii koo saamamee ofiin jedhu yiggasuu baasaa namni jedhamu deebii waa'ee dhiifama ergamaa Israa'el dansaa jedhamee of waamu kanaaf deebii kenneera. ያለውን ገንዘብ እንኳን አውጥቼ ማልተቀበልኩት አልወሰድኩትም። ቢያንስ ወደ 6000 ምናምን ብር 7000 ምናምን ብር እጅ ላይ ገባ አካውንት ላይ ገባ ብር አለ። ግን አውጥቼ አልወሰድኩም። ባንክም ሄዶ ማረጋገጥ ይችላል። እንደዚህ አይነት እኔ ቢሆን ለወንድሞቼ ለወደቁት ምረዳበት ገንዘብ ቢሆን እንጂ እኔ ለኪሴ ማጅራቴን ባከራይ ይኖራል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ጤና ሰላም ሰጥቶኛል። የብርም ጭንቀት አንዳንዱ ምንድነው የሚሉት ሀብት ለመሰብሰብ ህንፃ ለመገንባት ፈልገ ነው እንደዚህ አድርጌ ሀብት ሰበስባለሁ ብለ ነው ያደረከው ብሎ አንድ ወንድማችን ከሳውዝ አፍሪካ ደውሎልኝ እንደዚህ ብሎ ሲለኝ አመሰግናለሁ ወንድሜ ተባረክልኝ እሺ ብዬ ነው ተውኩትና ምንድነው እኔ ገንዘብ ራብ ገንዘብ ጥማት ይሄን አክል እግዚአብሔርን ቤት አፍርሼ ገንዘብ ልበላ ምሮራት ሰውም አይደለም። ከችግሬና ከተበተነው ከትዳሬ አንፃር ሶልቭ ማድረግበት መንገዶች ግራ ስለገቡኝ ሰርቼ እንዳልበላ እንኳን መንገዶች ዘግቶብኝ ስለነበረ ከዛ የተነሳ ነው ይሄንን እንትን አካውንቴንም ላስተላልፍ የቻልኩትና ችግር የለብኝም። ግን ስለረዳችሁኝ ሁሉም በጎኔ ስለቆማችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። Nama miidhame ofiin jedhee uwwaaf yiggasuu baasaa kan churchii Jesus Wonderful keessatti tajaajilaa ture qarshii Israa'el dansaan irraa fudhateera jedhee kan YouTube irratti hojjetamaa ture akkas jechuun eegale. Kun kadhannaa qulqulloota hundaadha. Qulqulloonni hedduu akka isaan kadhachaa turan nan beeka. Akkuman jedhaa ture dhugaan ni qallatti malee hin cittu. Akkuman jedhee yeroo baay'ee irra deebi'ee dubbachaa ture. Kun noo dhugaan ifa baatee jirti. እውነት ልትቀጥል ትችላለች እንጂ መውጣት አይቀርም ብዬ ተናግሬ ነበረ። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። ከምን በላይ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደስተኛ ነኝ። Waaqayyoof galannaa ta'u baay'ee gammadeen jira. Kana jechuun koo dhiifamni isaa onnee irraa yoo ta'edha. Hojii isaa garuu walumaan iraadha. Ani churchii isaa keessa akka nama tajaajilaa turetti akka nama keessa isaa beekutti akkuma duraanii sobaan akka hin taane dhugaan yoo ta'e Waaqayyo akkuma dhiifama namaa godhu anis dhiifama nan godhaati. Garuu churchicha keessatti siistama adda addaa waan hojjetaniif siistama baay'ee waan fayyadamaniif hojii isaanii callisnee walumaan ilaalla. Ani waa'ee qarshii miti kan baay'ee naaf jireenyi koo gaa'illi koo waan diigameef. Namoonni karaa adda addaa kadhachaa turtan hunduma keessan baga gammaddan. Kun deebii gooftaan kadhannaa keessaniif isinii deebise keessaa isa tokko jechuudhaan namni Israa'el dansaadhaan miidhamne ofiin jedhu yiggasuu baasaa akkas jedhee deebii kenneera. Dhaggeeffattoota keenya dhiifama Israa'el dansaa fi deebii yiggasuu baasaa akka kanatti isinii qopheessinee ዞሮ ዞሮ ቅዱሳኖች በጣም ሲጸልዩ የነበሩ አባቶች እንዳሉ አውቃለሁ፣ እናቶች እንዳሉ አውቃለሁ። እውነት ቅድም መጀመሪያም ተናግሬያለሁ፣ ከዚህ በፊትም የተናገርኩት ስለሆነ እውነት ልትቀጥል ትችላለች እንጂ መውጣት አይቀርም ብዬ ተናግሬ ነበረ። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። ከምን በላይ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደስተኛ ነኝ። ማለት ይቅርታው ከልብ የመነጨ ነው ወይ? እውነት ነው ወይ? እውነትን ያዘለ ነው ወይ? እውነት ከልብ የሆነ ይቅርታ ነው ወይ? እሱ በሂደት የምናየው ነገር ይሆናል። ኦልሬዲ ግን ውስጡን እኔ ስለማውቀው እንደማውቀው መጠን አብሬው ስለነበርኩ የሚያደርገው ሁሉ ነገር ስለማውቀው የፌዝ እንዳይሆን አሁንም እውነት ከሆነ እግዚአብሔር አሁንም ይቅር እንደሚለው እኔም በእግዚአብሔር ፊት ይቅር እንደምለው አውቃለሁ፣ አምናለሁ። እውነት ከሆነ ግን
ሲስተሞች ብዛት ብዙ ናቸው። ካየሁትም ከነበርኩም ውስጡን ስለማውቀው በላይ አፍ ይቅርታ በእርግጥ በእግዚአብሔር መድረክ ላይ ያሉትን ትናንት የነበሩ ነቢያትም ይቅርታ በሚጠይቁበት ሰዓት የበደሉትን ያደረጉትን ነገር ሁሉ ወደ ቦታው መልሰው ነው ይቅርታ የሚጠይቁት። ኦልሬዲ ይቅርታን እግዚአብሔር ይወዳል አምናለሁ። ይቅርታ በጣም ታላቅና ታላቅነት ነው። ግን ተግባሩ ላይ እንግዲህ መሆኑ አብረን የምናየው ነገር ስለሚሆን እኔ በይቅርታው በጣም ተደስቻለሁ። እግዚአብሔር ሊናገር ሲፈልግ በብዙም በኩል ይናገራል። ቅዱሳኖች ሲጸልዩ የነበሩ አባቶችም እናቶችም ሁላቸውም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እወዳለሁ። ይሄ ከእግዚአብሔር የሆነ መልስ ስለሆነ እኔ በእኔ አቅም የተቻለ አይደለም፣ እኔ ችዬ አይደለም፣ ወይም በሌሎችም አቅም አይደለም። እግዚአብሔር ከዙፋኑ ወርዶ ነገሮችን እየሰራ ስለሆነ እንደ ይቅርታ ተቀብያለሁ። ግን አሁን በዚህኛው አቅጣጫ ላይ ብዛት አሁን በይቅርታው ዙሪያ ብዙ ሰዎች ተገርመዋል። እውነት ነው ወይ የሚል እውነት ነው ያለኝ። አሁን እንደራሴ እግዚአብሔር ይርዳውና የእውነት ይቅርታ ይሁንለት ነው የሚለው። የእውነት ከልብ የመነጨ ይቅርታ ይሁንለት ነው የሚለው። ይሄ ይቅርታ ደግሞ ሲያደርግ ማድረግ ያለባቸው መንገዶች አሉ። ብዙ ተጎሳቅለናል። እኔም ተጎድቻለሁ። ብዙዎቹ ተጎድተዋል። የቤት ኪራያቸው ይሰቃሉ አሉ። አዎ ይቅርታ ቤታቸው ተባረው ያሉትስ መቼ ነው ይቅርታ የሚደረግ? ይቅርታ ነው ብለው የሚጠራቸው ተባረው ይገደሉ ይጥፉ የተባሉ እነ ብልሃቱ አሁን የሚበሉት የሚጠጡት እጃቸው ላይ ያለላቸው ኖርማል በስልክ ሲያወራ እንግዲህ ዓለም ሁሉ ሰምቶት ይሆናል። እና በጣም ትልቅ ነገር የደረሰበት አሁን ከሱ ተመስለው ብዙዎች አሉ። መጥቀስ በአሁኑ ሰዓት ላይ አልፈልግም። የምንጠቅስበት ሰዓቶች ስለምን ይቅርታውን የተቀብያለሁ። ከምንም በላይ እውነት ይቅርታ ከሆነ ምንም ነገር ጥያቄ መልስ የለውም። ይቅር የሚሉትን እግዚአብሔርም ይቅርታ ለሚጠይቁት ይቅር በሏቸው ነው የሚለው ቃሉ። ከማለት ውጭ ምንም ነገር የለም። ደስተኛ ነኝ በይቅርታው። ግን ተግባሩ ነው ወይ ያለ እድሜና ያለ ጊዜ በጣም ብዙ ብር ሰብስበሃል። ወንጌል መስራት ሲገባ እንዳለ ገንዘብ ሁሉ የራስህ ወስደሃል። እኛ እንሰማለን። በጣም ሀብታም ሆነሃል። የድሃ ልጅ ሆነ በቀላሉ ሀብታም ሆንክ። ገስት ሃውስ እያልክ ብር ታስከፍላለህ። ይህ ቸርች የምታውቀው በጉቦ ነው አሉ። የትኛው መንግስት አካል አክሽን እንዳይወስድ ሁሉ አንተ ብር ይዘሃል። አንተ የራስህ መንግስት ሆነሃል አሉ። ባለው በጥሩ ሁኔታ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ይማራለሁ። ቀጥሎ ማነው ለምሳሌ ልጆች ላይ አይቆጣም። በቃ እዚህ አይነት ዘይት ሽያጭ አይቻልም ብዬ እንደማቆም ሁሉ የትላንትና መስቀል እኔ ዛሬ በጌታና በዚህ ጉባኤ ፊት አሮጌው ይዘጋለሁ። አሁን ከዚህ ቃል ቀጥሎ ማለት ነው ሌላ ሰው ሆኜ ነው የሚቀጥለው። ይቻላችሁ ማለት በጌታ ፊት ሁላችን ሳገተን የማንተወልተን ይረዳኛል። ኢየሱስ ያደርጋል። መላ የኢትዮጵያ ሕዝብ መላ የኤርትራ ሕዝብ የትኛው ፖዚሽን መልካም ስራ እየሰራው እየመሰለኝ በእኔ ቢሆን በመምሳይ ልጆች እነዚያም ሁሉ በመወከል ማለት ነው በእናንተ ፊት ንሳ ይገባለሁ። Israa'el dansaa murtoonni arra murteessu baay'ee kan nama barsiisu kan raajota ergamoota ofiin jedhanii of kaasanii maqaa of dibanii jiranirra deebii guddaa, dhaamsa guddaa, barumsa guddaa akka ta'u abdii guddaa qabna. Ergamoonni raajonni ofiin jedhanii amma biyya lafaa kanarratti keessumaa Itoophiyaa keessatti keessumaa Finfinnee keessattii fi Finfinnee akkabaabii warra jiran hundumaaf barumsa gaarii ni ta'a jennee abdii guddaa qabna. Warri sobaan dhugaanis haa ta'u nama miitanii jirtan adaraa akkuma raajiin Israa'el dansaa jedhee of waamu dhiifama gaafate isinis dhiifama gaafadhaa. Waaqayyo guddaa isin eebbisuu eebbifamaa.